Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, ijoolleen Abbaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Yesuus Kiristoos biyya keessas, biyya alaas kan jirtan maqaa Gooftaa keenyaatiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Ameen. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa, akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nun balleessin kan yeroo kanaan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Obboleewwan koo chaanaalii koo kanarratti wantoota yeroo wal qabate irratti barumsa mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo wajjin ilaallaa. Yeroo darbe waa'ee alaabaa ilaallee turre. Alaabaan mana amantaa keessatti fudhatama qaba moo fudhatama hin qabu wanta jedhu san waan jiru wajjin ilaalu keenya hin yaadattu. Har'a immoo Waaqayyoon yoo jedhee gaafii obboleewwan koo biraa ana ga'e tokko ija macaafa qulqulluutiin yookiin ija amantaatiin irreechi maalidha? Irreechi ija amantaan maali waan jedhu san wajjin ilaallaa. Namoonni onlaayinii irra jirtan yuutuubii koo Garbicha Waaqayyoo jedhu sabskiraayibii gochuudhaan, sheerii gochuudhaan, laayikii gochuudhaan yoommoo yaadas gaafis yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessuu ni dandeessu. Gaafiin amantaa Ortodoks Tawaahidootiin wal qabatu gaafii isa kamiyyuu haa ta'u wanta isin gaafii dhiyeessitan irratti deebii deebisuudhaan, abboota gaafachuudhaan wantoota barbaachisu hundaa walitti qabee gaafii sirrii ta'e isin biraan ga'uudhaafi. Kanaaf haala kanaan obboleewwan koo na gargaaruu ni dandeessu. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Guyyaa har'aa kan wajjin ilaallu waa'ee irreechaati. Waa'ee irreechaa ilaalluun dursa garuu waa'ee waaqeffataa isa jedhu san haa ilaallu. Waaqeffataa amlikoo waaqeffataa waan jedhu san haa ilaallu. Waaqeffataa jechuun hiikumti isaa hiikan jecha waaqeffataa jedhu maal jechuudha jenneetoo yoo ilaallee waaqeffataa jechuun nama Waaqayyoo tokkotu jira jedhee isatti bulu isaafis amanamuu jechuudha. Waaqeffataa jechuun waaqeffataan jechuun nama Waaqni tokko jiraachisaa kan ta'e, nyaachisaa kan ta'e, uumaa kan ta'e, fayyisaa kan ta'e Waaqni tokko hin jira jedhee amanu suni waaqeffataa jedhama. Waaqeffataa jedhama. Warroonni waan san godhan miseensonni immoo waaqeffattoota jechuu danda'u jechuudha. Waaqeffataa waaqeffattoota jechuun miseensa nama san jechuudha. Nama waaqeffannaa san adeemsisu jechuudha. Ani fakkeenyaaf amantaan koo Ortodoks Tawaahidoodha yookiin Kiristiyaanadha. Silaas ani waaqeffataadha jechuudha. Eenyu waaqeffadhaa? Waaqayyoon waaqeffadha jechuudha. Kan itti faarfadhu, itti galateeffadhu Waaqayyoodha jechuudha. Kanaafuu waaqeffataan jechuun nama Waaqa tokkotti bulu jechuudha. Kanaaf nus Waaqa tokko kan ta'e addunyaa kana kan uume, kan jilaachisu, kan balleessu, kan ajjeesu kan ta'etti waan amannuuf waaqeffattoota jechuudha. Eenyu waaqeffannaa? Waaqayyoo waaqeffannaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hiika kana haa hubannu. Walumaa galatti hiikaan kun keessattuyyuu uummata Oromoo biratti haala sirriitti beekamaadha. Wanti waaqeffataa jedhu kuni maaliifuu uummanni Oromoo barreeffamaan osoo hin taane afoolaan ilmaa ilmatti darbaa wanti dhufe adeemsa baay'ee of keessaa wanta qabudha jechuudha. Innis maalidhaa? Abboonnis Waaqayyoo tokkicha ta'uu isaatti ni amanu jechuudha. Uummanni Oromoo Waaqni tokkichi jiraachuu isaatti ni amana. Kanaaf Oromoon dura bara kaakuu moofaa irraa eegalee Waaqa tokkichatti bulaa akka ture ibsamaa jechuudha. Kanaaf maal jedhaa uummanni Oromoo tokkicha maqaa dhibbaa gurraacha garaa garbaa
jedhee amanaa ture jechuudha. Waaqa utubaa malee lafas dhiisaa malee kan diriirsitee jedha. Baala. Waaqayyoon addunyaa tana utubaa malee dhaabee jechuudha. Utubaa malee samii dhaabee jechuudha. Waaqayyoon jechuudha. Dhiisaa malee jechuun osoo hirriitiin hin sukkuumin akka eel irratti qixxaa goonu sanitti osoo hin taane akkanumatti gootee jedhan jechuudha. Afoola isaa keessatti waaqa isaa uumaa isaa galateeffataa jechuudha. Kuni adeemsa ittiin waaqeffataa jennu jechuudha. Ammas uummanni Oromoo maal jedhaa? Oromoon waaqa samii uumte, waaqa ardii uumte, waaqa hallayyaa uumte, kan dukkana uumte, kan ifa uumte, waaqayyoon jechuudhaan barreeffama tokko malee afoola isaa keessatti uumaa isaa galateeffachaa ture jechuudha uummanni kun. Wanta nama ajaa'iba jechuudha. Kun wanta kitaaba qulqulluurra jirudha jechuudha. Oromoo waaqa samii uumte, waaqa ardii uumte, waaqa hallayyaa uumte, kan dukkana uumte, kan ifa uumte, kan ajjeestu, kan kaastu, aangoon marti isaatuyyuu kan si harka jiru galanni siif haa ta'u jechuudhaan uumaa isaa galateeffataa jechuudha. Kanas Oromoon waaqa sanyii sadii jedhee amana. Oromoon waaqa sanyii sadii jedhee amana. Inni jalqabaa waaqa sanyii sadii kan jedhamanis sanyii namaa. Waaqa sanyii namaa kan uumte, waaqa kan nama uume, sanyii namaa kan uume siidha jechuudhaan galateeffata jechuudha. Inni biraa immoo sanyii bineensotaa jedhaan. Sanyii bineensotaa. Bineensota addunyaa irra jiran hunda isaatiyyuu kan uume siidha, kan jiraachise siidha, kan nyaachisus siidha, baasee kan galchus siidha jechuudhaan galateeffata jechuudha. Inni sadaffaan immoo sanyii biqiltootaati. Sanyii biqiltootaa ilaala. Wantoonni addunyaa kanarra jiran, wantoonni lubbuu qaban wantoota kana keessatti dhuunfatamu jechuudha. Sanyii namaa, sanyii bineensotaa fi sanyii biqilootaa. Osoo barreeffamni tokko hin jiraatin waaqa isaa haala kanaan maal jechaa ture? Dinqisiifachaa akka ture ni hubanna jechuudha. Kanaaf kanaan alatti sanyiin Addaam kan irra hin jiru waan ta'eef uummanni kun waa'ee sanyii Addaamiin akkana, Abrahaam akkana jedhee haasa'uus baatu afoola isaa keessatti sanyii namaa jechuudhaan achi keessatti maal jechaa ture? Galateeffataa akka ture ni hubanna jechuudha. Oromoon kabajaa isaatiif Waaqayyo samii kan jiraattu jedhee Waaqayyo irraa kaasa ol ilaala. Akkuma wangeela irratti yaa abbaa keenya samii irra kan jiraattu, yaa abbaa keenya samii irra kan jiraattu, maqaan kee haa galateeffamu. Akkuma jennu san harka isaa waaqatti bal'isuudhaan waaqa samii kanaa ol jirtu jedhee eenyuun galateeffata? Waaqa isaa galateeffachaa ture jechuudha. Kuni barreeffamaan osoo hin taane asoosama isaa keessatti yookiin dhalootatti dabarsaa akka dhufe hundi keenya iyyuu hubachuu qabna jechuudha. Ammas uummanni kun jechuudha wantuma kitaaba qulqulluurra jiru maa ilaallu? Wanta kitaaba qulqulluurra jiru hojiidhaan mul'isa. Osoo kitaaba hin baratiin, osoo kitaabni qulqulluun harka isaa ga'ee dubbisee hin beekin uummanni kun asoosama isaa keessatti wanti inni dubbatu ilaala. Hundi keenya waan kana waan beeknuuf jechuudha. Abboonni keenya maal akka jedhan, dhaloonni ammaa irraanfatus waan kana irraanfatus abboonni keenya maal jechaa akka turan ilaalaa. Maal jedhaa? Ganama wal loltan, galgalas wal loltan, ganama araaramaa jecha jedhu kan kabaju Oromoo. Kitaaba qulqulluurra kan jiru namni ganama wal lole galgala araaramuu akka qabu,
galgala immoo kan oololi ganama araaramuu akka qabu waaqa isaa hojii tokkotti bahuudhaaf obboleessa isaa dhiifama gaafate hojiitti bahuu akka qabu uummanni kun barreeffama tokko malee jireenya isaatiin ittiin jiraata jechuudha uummanni kun. Osoo gaafattee kitaaba kanarra jira siin hin jedhu garuu jireenya isaa keessatti maal hojjechaa ture ittiin jiraachaa dhufe jechuudha. Ittiin jiraachaa ittiin hojjechaatu dhufe jechuudha. Kanaaf uummanni kun kabajaa argachuu qabaa jechuudha. Kabajaa argachuu qabaa jechuudha. Kanaaf amantaan keenya waaqeffataadha. Amantaan keenya maalidha? Waaqeffataadha. Islaamas kiristaanas kan taane namoonni akka amantiitti amantaa waaqeffataa hordofan jiru. Akka abbaa amantaa tokkottis socho'aa jiru. Kanaaf kana akkamitti ilaaltu yookiin akkamitti ilaalla isa jedhuufi fakkeenyaaf ani waaqeffataadha. Waaqetta nama. Musliimnis waaqa itti amanu qaba. Innis waaqeffataadha jechuudha. Adeemsa kun adeemsa ilaalcha keenya keenyatti waaqa tokkotti amannu jechuudha. Kanaaf haala saniin hiikaa waaqeffataa erga ilaalleen boodatti amma nuti waa'ee irra caalatti waa'ee irreechati gaafiin keenya jechuudha. Irreechi maalidha waan jedhu sana wajjin ilaalla jechuudha. Obboleewwan koo yaada kana wanti kaaseef waa'ee irreecha irratti yaada adda addaa qabna hundi keenya iyyuu. Oromummaa taane iyyuu hawaasa kana keessa jiraachaa too adda adda yaadni keenya. Ani garuu amma waa'een amantaa tan haasa'aa jira. Waa'ee aadichaa haasa'aa hin jiru. Garuu haala ija macaafa qulqulluutiin irreechi maalidha waan jedhu sani ilaallu. Irreecha jechuun irreeffachuu, araara buusuu, wal arguu jechuudha. Irreecha jechuun irreeffachuu, araara buusuu, wal arguu jechuudha. Irreeffannaan galateeffannaadhas. Irreeffannaan maalidha? Galateeffannaadhas. Kanammoo macaafni qulqulluu irratti maal jedha? Seera bahuu boqonnaa 23 lakkoofsa 16 irratti dubbisa. Seera bahuu boqonnaa 23 lakkoofsa 16 irratti uummanni Israa'el waqtii midhaan walitti qabamu duraan dursee waaqa isaatiif akka galata galchaa akka ture asirratti kaa'amee jira jechuudha. Maal jechuunis galata galchuu jechuudha. Yaa Waaqa midhaan kana kan nuu kenne siidha. Galanni siif haa ta'u jennee kan Waaqa maal itti galchinu? Galata itti galchinu jechuudha. Kun ammas biyya keenya bichaa miti. Addunyaa keessatti biyyoota baay'ee keessatti biyyoota akka Ameerikaa keessattis hin beekamaa jechuudha. Ameerikaanonni maal jedhu? Taankis giiving jedhu. Taankis giiving. Galata galchuu jechuudha. Eenyuudhaaf dhiyeessu? Uumaa isaaniitiif dhiyeessu jechuudha. Uumaa isaaniitiif dhiyeessu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo haala kanaan irreeffataa jechuudha. Irreechi uummata Oromoo biratti bakka lamatti qoodama. Irreechi Oromoo biratti bakka lamatti qoodama. Innis irreecha waqtii arfaasaati. Irreechi waqtii arfaasaa yeroo bonni itti jiru, yeroo bishaan itti dhabame uummanni Oromoo gaara irratti baheeti waaqa isaa itti kadhataa jechuudha. Yaa Waaqa rooba nuu roobsisii, miidhamnee jirra, rakkannee jirra, kan waan hundaa nuu godhusi jechuudhaan waaqa isaa itti galateeffata jechuudha. Inni biraa immoo irreecha waqtii ammaa kana keessattuuyyuu hora Arsadiitti waqtii kana irraa raawwatama. Inni immoo maalidhaa fi ganna bacaqii gannaa nagaan nu baaftee booqa birraati. Booqan kan nu geesse galanni siif haa ta'u. Ganna keessa bakakkaatu jira. Bishaaniin guutaa, namni waliin arguu, itti rakkoo baay'eetu jira. Kan bishaan nyaatu jiraachuu danda'a. Nu garuu kanarraa kan nu eegde siidha. Kan nu oolche siidha.
yaa Waaqa jedhanii Waaqa isaaniitiif akka aadaatitti eenyu galchuudha? Galata galchuu jechuudha Waaqa isaaniitiif. Waaqa isaaniitiif maal jechuun galata galchuu jechuudha. Garuu irreechi gaafa tokko qofa kan raawwatamu miti. Ganni halkan nama Waaqayyoo heeyyamee fitu ganna ba'a. Dur namoonni holqa muka jala fa'aa jiraatu ture akka ammaa kanaa miti. Maaliifuu bishaaniin guuta waan ta'eef yeroo walitti dhufu namni amma immoo waqtii kanatti bishaan waan gadi galuuf uummanni wal argaa jechuudha. Ganni lagnis ni guuta waan ta'eef hedduu uummanni waan rakkatuuf erga ganni ba'een boodatti uummanni kun walitti qabamee maal godhaa wal argaa achitti gammachuudhaan Waaqa isaatiif maal godha jechuudha galata galchaa jechuudha. Galata galchaa jechuudha. Kanaaf uummanni kun immoo gara irreecha kanatti yoo deemu argitanii jirtanii yoo ta'e ilaaluu dandeessu amma yuutuubii kanarraa marga harkatti qabatu yookiin hallaanduu jedhama. Marga harkatti qabatanii deemu. Maalidhaa marga harkatti qabachuu yoo jenne margi mallattoo lalisaati. Isa bishaaniin tuqee ofitti facaasa. Inumaayyuu namatu baay'ate malee hundumtuu of cuubee dhiqachuu qabaachuu. Akka seeratti amma uummanni wanta baay'ateef hedduu rakkisaadha jechuudha. Oromoon muka gogaa qabatee hin irreeffatu. Hubadhaa Oromoon muka gogaa qabatee hin irreeffatu. Hiika qaba waan ta'eef marga lalisaan marga lalisaan magariisa bara akkuma kaakuu moofaa kaakuu haaraa keessatti Israa'eloonni muka meexxii qabatanii jechuudha. Uummanni Israa'el muka meexxii qabatanii akka Waaqayyoof galata galchanii jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo hallaanduu harkatti qabatee hallaanduu sanii bishaan isaa tuqaa ofitti facaasaa Waaqa isaatiif maal galcha jechuudha galata galchaa jechuudha. Galata galchaa jechuudha. Gara kaakuu haaraa irratti irreeffannaan maalidhaa wanti jedhutti haadhu. Irra caalatti obboleewwan koo wanta kana wanti naaf hubachuu qabdantu jira. Maal isinitti fakkaate irreechi aadaadha. Irreechi maalidha isin jechaa jira aadaadha. Namoonni waaqeffannaan jedhan maaliif gara waaqeffannaatti dhufa waan jiru sani wajjin ilaalla booda. Irreechi aadaa. Sabni kamiyyuu aadaa mataa isaa qaba. Aadaa mataa isaa kanaatiin immoo afoola isaatiin dhalootatti dabarsaa uummata dhufee jechuudha. Kanaafiyyuu irreechi maalidhaa aadaadha malee amma amantaa miti ammatti. Amma maal keessarraa kaakuu haarawaa keessa jirra. Kan nuti amanuu qabnu Sillaasee maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu keessaa qaamni tokko gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos biyya lafaa dhufee haadha keenya dubree maaramirraa dhalachuu isa namni beekee hubachuu qabaachuudha fayyuudha. Irreecha kan deemnuti fayyuufi miti. Eenyummaa keenya ibsachuudhaaf, aadaa keenya ibsachuudhaaf, aadaa keenya dhalootatti dabarsuu akka qabnuufi malee achi deemnee fayyuuf yookiin mootummaa Waaqayyoo dhaaluufi miti. Kana hundi keenya iyyuu hubachuu qabna jechuudha. Aadaadha jechuudha. Aadaa. Aadaa uummata kanaa immoo kabajuun dirqama. Mirga bira darbee maal ta'a? Dirqama ta'a. Uummata kanatti siinee uummanni kun hojii gadi iyyuu yoo raawwate barsiifnee akka inni wangeela fudhatu kan taasisu nu ture silaa. Hin taane malee arrabsuun, tuffachuun, qeequun bu'aan qabu jechuudha. Itti siinee wangeela akka hubatu taasisuutu nurra jiraa ture. Hin goone malee nuti. Kanaaf uummata kanaaf kabajaa kennuun gahee hunda keenyati jechuudha. Asirratti wanti hubatamuu qabuun jira. Macaafa Isaayyaas boqonnaa tokkorratti macaafa Isaayyaas
boqonnaa tokko lakkoofsa 29 hanga 30tti wanta jiru obboleewwan keenya hin kaasu yeroo baay'ee warreen irreeffattan abaaramtoota wantoonni jedhu hin jira. Macaafa kana hunda isaa kaafnee boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaafnee yoo dubbifne Waaqayyo waa'ee maalii dubbata gaafa jenne waa'ee uummata Israa'elitti dubbata. Uummata Israa'el aarsaan isin anaaf dhiyeessitan aarsaa dhiyeessuun dura of qulqulleessaa obboleessa keessan miidhaa obboleessa keessan arrabsaa hojii gadhee raawwachaa machaa sagaagalaa aarsaa yoonaa dhiyeessitan ixaanni isin anaaf fiddan ana fuulduratti akka faandii harreetii jedha Waaqayyo. Akka faandii harreetii aarsaan ati naaf dhiyeessitu fudhatama hin qabu. Irreessi ati anaaf irreessitu illee fudhatama hin qabu jechuudhaan uummata Israa'elitti dheekkamaa ture Waaqayyo. Ishi yoonaan jettan yoonaaf ajajamtan waan biyya lafaa kanarra jiru eebba biyya lafaa kanarra jiru nyaattuu yoo diddan garuu albee Waaqayyoo isin nyaatti kana afaanuma Waaqayyootu dubbatee jedha. Ilaala miraafii tokko bichaa fudhanne uummata kana arrabsina yoo ta'e uummata kana mana amantaa keessaa baafna jechuudha. Hamilee isaa rukunnaa jechuudha. Hin ta'u wanta kanaa raawwachuu hin qabnu. Wangeela hubachuu qabna. Akkuma warroota shakkitoota miraafii takka bichaa fudhannee fiikne yoo ta'e maal ree garaagarummaan keenya warra sanirra hubachuu qabna. Maayidhaaf dubbatame maayidha waan jedhu san adda baafnee beekuu qabna malee uummata kana qeequun arrabsuun furmaata hin ta'u jechuudha. Osuma uummanni kunuyyuu dogongoree uummata kanatti dhiyaanne barsiisuu qabna malee uummata kanarraa fagaachuu hin qabnu arrabsuu hin qabnudha jechuudha. Kanaaf irreechi ija amantaatiin bu'aa hin qabudha. Garuu maalidha? Aadaadha. Aadaa hawaasichaati. Uummata Oromoo bichaa miti. Israa'eloonni aadaa mataa isaanii qabu turan. Ayyaana Faasigaa kan jedhamu ayyaana maalitti? Israa'elootaati. Ayyaana qixxaa kan jedhamu Israa'eloonni midhaan osoo hin haamaminiin dur asheenni gaafa ga'u ayyaana asheetaa waan jedhamu jira macaafa qulqulluutirra. Eenyuudhaaf galata galchu? Waaqayyoodhaaf galata galchuu jechuudha. Kanaaf uummanni kunis waaqa isaatiif galata yoo galche amantaadhaan wanti walitti bu'u hin jiru jechuudha. Amantaadhaan walitti bu'u hin jiru. Amantaan garuu waa'ee irreechaa barsiisuus hin qabu. Garuu hawaasicha san ammayyeessuu ni danda'a jechuudha. Keessattuyyuu dargaggoota yeroo ammaa jaalalaan yoo hin qabini abbummaadhaan yoo itti siiqini ofirraa ariina yoo ta'e rakkoo guddaan akka dhufuu jiru hubachuu qabna jechuudha. Rakkoo guddaan akka dhufuu jiru hubachuu qabna jechuudha hundi keenya. Baay'isee rakkisaa akka ta'e hundi keenya beekuutu nurra jiraata jechuudha. Beekuutu nurra jira. Kanaaf uummata kanatti siinee yooma dogongoreeyyuu gorsuu qabna malee arrabsuun furmaata akka hin taane hunda keessaniifan isiniif hima jechuudha. Kanaaf irreechi ija amantaatiin amantaa ortodoksiitiin fudhatama hin qabu. Yoon jedhu arrabsuu qabnaa miti. Arrabsuu qabnaa miti. Kabajnee nus achitti argamnee uummanni kun waan wangeelaa walitti bu'u yoo raawwata ta'e sirreessuu dandeenya jechuudha. Yoo irraa fagaanne amma akkamitti sirreessuu dandeenya? Yaa hubadhaa waan tokkoon isinitti hima. Kanaan dura uummanni Oromoo aadaan isaa aadaa qulqulluu ture. Waan biraa kan hin qabne of keessaa amantaadhaan wanta walitti hin buune aadaa sirrii kan ta'e wanta wangeela uummata aadaa uummata Israa'elootaatiin wanta wal qabate raawwataa ture. Dhalootatti waan darbuuf aadaan kun barreeffamaan hin teenye waan ta'eef dhaloota gaafa dhalootatti dhufu irraa hir'achaa itti dabalamaa dhufe. Keessattuu uummanni Oromoo erga harka moototaatti kufeen booda hamileen isaa waan rukutameef ilaalcha biraa keessa seenee jechuudha uummanni kun. Ilaalcha inni keessa seene keessaa maalidhaa?
horii achitti qaluun, dhadhaa achitti muuduun, aannan achitti naquun, achitti muka dhungachuun aadaa uummata Oromoo osoo hin taane guyyaa keessa aadaa itti dabalamedha. Aadaa gaariin akkuma jiru aadaan gadheenis jira jechuudha. Kanammoo fooyyessuu kan danda'u achitti argamnee barsiisuudhaan jechuudha. Amma garuu abbootiin gadaa erga waan kana ofirraa abaaraniin boodatti miidiyaa irratti ba'anii erga uummata akeekkachiisaniin boodatti yeroo ammaa wanta akkana achitti raawwatu. Deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Yoo barbaaddan miidiyaadhaanis hordofuu dandeessu jechuudha. Aadaa duraanii viidiyoo duraan waraabame san amma miidiyaa irratti gad lakkifnee hamilee uummata kanaa dha'uuf goona yoo ta'e rakkoo guddaatu dhufa jechuudha. Rakkoo guddaatu dhufa jechuudha. Waan ta'u tokko hubachuu qabna. Waan ta'u tokko hubannee adda baafnee beekuu qabnaa jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun macaafa faarsaa boqonnaa 150 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Hafuura kan baafatu hundi isaatuyyuu Waaqayyoon haa galateeffatu jedha. Hafuura kan baafatu hundi isaatuyyuu eenyuun haa galateeffatu? Waaqayyoon haa galateeffatu. Uumamni hundi isaatuyyuu Waaqa isaa galateeffachuu akka qabu macaafni qulqulluun nuuf eeraa jechuudha. Kanaafiyyuu namni kallattii kamiyyuu haa ta'u Waaqa isaa yoo galateeffata ta'e hamilee isaa dha'uun arrabsuun nurraa hin eegamu. Yoo danda'ame itti siinee hubachiisuu barsiisuu qabna jechuudha. Itti siinee yoo wangeelli nuuf gale. Qulqulluun Phaawulos qulqulluun Phexros mana waaqa arkee yookiin warra xaawutii waaqeffatu achi dhaquudhaan uummata barsiisaa turan. Nuti hoo maaliif kana hin goone re'aal? Achitti argamuudhaan uummata kana fakkaatu uummata achitti baay'inaan argamu kana wangeelaa walitti fiduu maaliif hin dandeenye? Maaliif hin dandeenye? Kanaaf haala kanaan hubannee aadaa uummata keenyaa kabajnee uummata keenyatti wangeelaa himuun dirqama keenya jechuudha. Mirga osoo hin taane dirqama keenya. Kanaan dura wanti raawwanne wanti baay'een namoonni aadaa uummata kanaa hin hubanne uummata kana hamilee dha'aa turanii arrabsaa turan jechuudha. Har'as viidiyoo duraan isa waraabanii hamilee uummataa dha'uudhaaf warroonni itti fayyadamtan baay'eetu jirtu. Kanaaf obsa qabaadhaa jechuu barbaada. Obsa qabaadhaa jechuun barbaada jechuudha. Kanaaf irreechi aadaadhaa. Namoonni amantiidha jedhanis itti siinee ilaalchi isaanii akka geeddaramu kan taasisuu qabnudha malee uummata kanarraa fagaachuun furmaata hin ta'u. Irreechi walumaa galatti aadaadha. Aadaan immoo mootummaa Waaqayyoo nu galchi jenneeti miti. Eenyummaa keenya biyya lafaati irratti ibsachuudhaaf. Amantaan immoo mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaallaa jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaalla. Kanaafiyyuu haala kanaan hubachuu qabnaa hundi keenyayyuu achirrattis argamtee aadaa kee yoo goote abaaramte jechuu miti. Aadaa kee eenyummaa kee ibsite jechuudha. Uummanni Israa'el aadaa isaa kabajaa akka ture beekamaadha. Uummanni Israa'el gaafa jennu ilma Abrahaami Isaaqin dhalchee Isaaq immoo Yaaqoobiidha. Israa'el kan jedhame. Uummanni Oromoo immoo ilma eenyuti? Ilma Nooyidha. Nooyi ijoollee dhiiraa 3 qaba. Kaam, Seemii fi Yaafet. Kaam immoo mucaan hangafaa Kuush. Oromoon immoo hortee Kuush. Kanaafiyyuu aadaa Israa'elootaa isa fudhatee jireenya isaa keessatti wangeelli osoo itti hin himamin jireenya isaa keessatti hojiidhaan mul'ise uummata kana. Kanaaf uummata kanatti siinee abbootii gadaatti siinee wangeela hubachiisuun hunda keenyarraa eegamaa jechuudha. Abboonni baay'een hin jiru. Abbaa gadaa ta'anii daaqonii kan ta'etu jira. Abbaa gadaa kan ta'e mana amantaa kan ijaaretu jira. Kanaaf
haala kanaan hundi keenya iyyuu hubachuu qabna. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Waaqayyoon galateeffachuun uumama kamirraayyuu kan eeggamudha. Mana amantaa keessatti bichaa miti waaqayyoon kan inni galateeffatamu. Bakki jiru hundatti waa keenya hin galateeffannaa jechuudha. Wantoota amantaadhaan walitti bu'an yoo jiraatan bichaa aannan bishaanitti naquu, muka dhungachuu, bakka maaliif wantoonni kun yoo jiraatan wantoota kaniin balaaleffachuu ni dandeenya jechuudha. Ammaaf garuu wantoonni kuniin hin jiran waan ta'eef uummata keenya wajjin deemnee ayyaana kana kabajuun hunda keenya irraa eegama. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Uummanni Oromoo biyya keessas biyya alaas jirtan ayyaanni Irreechaa ayyaana tokkummaa, ayyaana misoomaa, ayyaana nageenyaa, ayyaana ilaalchi wal jibbiinsaa badee uummanni Itoophiyaa hundi isaatiyyuu sabalammii Itoophiyaa hundi isaatiyyuu waan isaaf malu bichaa argatee waan kaan immoo waan namaa yoo ta'e itti deebisee bara itti wal arrabsinu osoo hin taane Itoophiyaa ta'uu keenyaan itti boonnu Waaqayyoon nu haa godhu. Haala kanaan hubachuu qabna. Irreechi aadaadha malee amantaa miti. Aadaa uummata Oromoo keessaa uummanni Oromoo bakka itti walitti qabamee waaqa isaatiif akkuma warroonni faranjii thanksgiving akkuma jedhan galata itti galchan waan ta'eef malee amantaa akka hin taane hubachuu qabdan jedha. Abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Nagaan naaf tura. YouTube koo immoo subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Ciao ciao. Dhiifama eebba abbootii isin dhageechisuun barbaada. Ayyee Awwaaq waaqechuun hundaa lafechuun hundaa sagaltama gabraa sagalan booranaa ciicoo gurraatti waaqa gurraacha garaa garbaa eemmoo garaa taliilaa tukicha maqaa dhibbaa warra weellitu qabdu ajjeestu gumaan baastu chaabbistu waaqa saamtu yaa Rabbi annagaan nu oolchite nagaan nu bulchi. Biyya teenya biyya nagaa nu godhi. Ambiyarra bullu nu godhi. Abbaa biyyummaadhaan kunoo jalqabne ammarree biyyuma teenya godhi. Annu dhiibu waaqni nurraa balleessu. Biyya teenyarra nu haa teessisu. Oromiyaan dimokiraatii sirna gadaatiin Itoophiyaadhaa kennite ammarree sirna kanatti nu haa bulchu. Biyyi teenya nagaa taatu. Afaan tokko nu haa godhu. Garaa keenya tokko nu haa godhu. Ambiyarraa deemnoo dhuuntaniin hayyoonni keenya ijoolleen teenya biyyarra teessee ambiyyachii guddistu nu haa godhu. Araara nu haa fidu. Ija roobaa ija garaa nu haa lagu. Anu murii boonyoo dhuuntaan ijoolleen teenya dargaggeewwan teenya biyyarratti guddatteetu ambiyyachii jaalattu haa godhu. An dargaggoo jibbu waaqni gaa akkanumatti adabbii haa kennuufi. Annama jibbu waaqni adabbii haa kennuufi. Uraa nagaata deemana biyya nagaatti gala.